إنسان دي من تونا جل بونتي ديركما بروق أبنا مالك بروق أبنا هراء إنسان تدي من لا أقدر ما كان خطة أسمع عجمنك ما كنا مردوبتي نو إيجو جرني أجرك أنا هذا هراء إنسان أكن لا تعال ما مكون أو ما بكرة بسيباس أبو إيسا لا تعال دخوني كر تعال وجنجرني بيكروني كم يا أبو أنا مخلت تبع أنا هم بربادو بطير بولا ما أجيتك على الدبو أبني تنورا أنا لبونا ما بسيط على الدبو هم برباد كده مرو في القربان أكسرت ما كبير عين أسير أتوني جدو ده سمال أنو إيه أكسرت أتبار سيا أنا لقطي زمبر سيا بدل سيدنا سيبر خشوا كتير لو تجهزوا كيسا قربان سيا لجيبر كومي تانا شو كنت كم تديهم نيجي شو كنت يو أتينا أود كيلو جيكا قاري لو جنن شو كتير ناديهم تسيلو يتيس جهزوا ده شو كنت ما لا شيء تكيجر شو كنت إنك نرافو كوكراتي ما شو كنت إيسا تجارة إنت أنا مالك أنا جلا بودا أي تعالى تينغلا جرتي سيرة تبي تبي ما حتى بلغ إنك بدأ براد كيسا على إنه جلا كتكا جر سوبا سيد تشكورو جرتي أنا ما نسي سفرادي أبو ملك كبادة شو كنت نما تاسع دوما ملك ما نينا سفرادي ديو سديو مال ملك أدو ملك كبادة تينيا تيندو ده إسي كلا هذا الأمر فرود دب أنا مود إيرجلا يو في قلة ديرت يا جلا في قلة يلا الفرود أنا فودا جرت يا ما من نلاقي يا غربا بلاش شهر سدر بوتاني ما كخيان دو سارة تنادي نلاقي ما كخيان دو ديسا هكي ببريد دون هجوم جت أبدا نملك قوس الرقم أن مكان كيدي سوراتي جسي سووريتي أسرة فني بتجيب نجاران سان سوراتي سوراتي سيدوري إنسان سيتو كيان دي بفتا أكبر تاعك أسرة قاتة ديم دا سيتو سوراتي كيان دي سورة مامة تينا لا بيرد أو تدين دا سودا إساتو سوراتي جل تبته أمرنا أسرة قاتة وديم على في رمسين درنا بنان أبدا درنا بنان بسرة تركن بتاعك ما بكا فيت ديم مقالة أنا كيست بتاعك بابا جسم برباجي سوى تكون نام تكبادنا كسلام ندلكو أنا ندلك أبو مالي نخيا ganaan dalagattiin deebeda hinda qabsoochi yaay bolaalu bultii de nagaa keete sumontes ayna busra bakatti godhe obboleessa kiyya dhage aynabu bakka lattiin gootu ani caalaan naa dhufnaan aynabu ammallee ani miidhuuf shantaa kan keessan keenya aynabu fuudhatiin qaxxixaa bakka caalaan jiru geessa caalaan naa dhufnaan caalaan suma niin dhufaa kimi aynabu lubbute ko kam isa gooteeti lubbusa intala ajjeesu fi daanas keessatti lubbute kam gooteeti Abo lubbu namaa ajjeesaa ta'e jettaaniti yoo dura ati duute hoo akkam raawwalte ana kan turne beetaka ana se kochiisa gaa'edooti aynabuun kochiiti ana kam gonna fuula ilmaan oromoo kana waliin dhageenye silaa sodaa ala kanaa qabaachuu waattee waraanni ala kana jarri isaan jala deemu ala kana guutuudha afraniin fiigaa ala kanaan dhufneeti amma ana fi goisu nagartan mamma na seetesa Mahamadi abo Mahamadi Mahamadi bakatti seesee ani sidan harka shaanta ilaa fudhee yoomin nakki jibda kaameraa kee baatirii ta'e bani kannatti ibsiti isii asirra kaadheetin isaan inni akka fuula keessa dhawu amma isin taal fuudhuu dadhabde tami ta'e isii asirra kaayitu tami akkattiin fuulaan ta'u deemaa sin jeen isaan isi fuulaan dhoyta isii ka fuudhee isaan kana fuulaan ta'an yoon fuulaan dhoyta na arkuu jiraata wayi obboleessi kiyya lafa taa'eetoo mana jaaree lafatti irraafetu jira bir daa'ima amma nakana nani si gaalaa gaafa Abri akkoo maloo keessatti qabattee deemu deema dhageeffadhu dhogi bishaan beena siya amata kana guutuu har'a akka horabaatti kan nagagganaanu jirta dhageeffadhu ana obboleettii ka ta'e dhanaa dhogi jala bishaan suudii suura naa bishaan ijaawu kana dhogi haa ilma laal nama ati bishaan ati dhuyi jahu waan qabu ni feeyta maal qaba beekna kan maal qaba kun bishaan maal bishaan haala sagati fayyee ba laal coraasi garagalee garta fayyee bishaan ati dhuyi jahu maal qabaa dhuguu dura hin rafin amma fayyeeti aynabuu hin ajjeefne obboleessa kiyya ani caalaan barbaada malee dhimma caalaan naatti dhuuf marraa dhibbata karraan siin jechu jira maammee nuti akka aynabuu miidhamtu hin barbaannu sii galtee obboleessa kiyya mataan isaa fayyaa qabu silaa mataan fayyaa qabaate dila kana guutuu hin qara'u amma dila ala nama nu jala dalagu jiru kana edoo agartuu ala kanaa fiigaati firditti mana kana seenne akkamitti kaneettamee mee akka kam taanu barbaadda ilmaan makana yaada yoo isillee yaadu baatu ilmaan kun eessuma taataaf ilmaan kana yaada mee arra ani aynabu ajjeesee isaan dhaqa garam seentime garam seenti eh gara hidhaan seenan karamu jala yaa'u jiru mtiisi jala garam yaa'u jiru hidhaan seenaa ani hidhamu gara nageenya yaa'u jiru akkam gara itti yaa'utti jiru akka inni caalaan argitee bultuu ofii deemu bultii sira tolchuu yaa'u jiru karaa nagaa yaa'u jiraatan maaliif intal namaa futees keessa keessan sii kakaa akkamitti nagaa si kaaya kam raara kakaa ana kaa'e laa
Asuma daqiiqaa sagantii muraasa keessatti nuti Naafiyatti kaayiboo maa gurbaan hojii kaa gurbaan irraa dhorku jira. Ani kan irraan dhorku jira miti. Inni kun gareettee inni hojjechaa jiru moo hojjechaa jiru. Hojjoo jira. Har'aan tana jara alatti harka wayeen. ani ammas hojii Isaa miti. Jara walumaan agarree barka caalaa musaddasa asirra kaayitee shuqxee asirra. Isaan fide keetan maaliif beekan ni keetan je beekan jarri. Isaan fide mootii fide. Isaan fide. Moo anaa fideettee natti himu jirta. Anemo. isa fidee. Ambar silaa wal garee isin hungaan ala daaraa ol gonee alatti isin raafnaa bara. Ingootu fiidee kan Aboo ka fiidee seerasi malee jira. Batatti isaa kasee ofirraa Haalatti daaraa wal gootanii dhuftaasa. Daaraa ta'uuf deema jedh daaraa maal Ayibo. gootabi. Allah nama giseenii fi garaa Maam memee gaafii Dhabe, alatti nama akka giseen daaraa nama giseen daaraa raawwanni beektaa. Bakka namni sirraan hin qabne. Bakka namni sirraan hin qabne gartee. Bakkaan gisee isaan gaggatees isaan hin garre gartee. Achitti na waggata malee magaalaa makiinaan biibbiljattu keessatti nama walii gayyaa keessatti lakki. Dhaqqee jara namaa galaafadha. Isin akkamii yaaddan? Akkamii yaadde. Anaa fi qabeenya kiyya maal yaaddan? Ani immoo takka irraa namne. Akka keessa na Sila ayaa qabaattee ilmoo sirraa lafatti hafte akkana hin yaaddu har'a ani ilmaan kana bira ilmaan kana abbaa biraa fuudhee ati maal na yaadde mana dachii jalaatiin nagalchu na yaadde ati wallahi obboleessaa miti. Nana balesaa miti. Silaa dhugumaan obboleessa kiyya taatee na hadoodde Lubbuu namaa balleessuu akkanaan hin lubbuu namaa baati anaan maallaqa sirraa kafala naan hin jettu. Ani bar na dura ca'u jirtaa ba hoottu ne anaatti na dura silaan ca'u jira bar hallayyan na kuchifte barteeti ispaalti Aboo rabbaatee isiin alladde. ana hallayyan na kuchifte hallayyaa ibdi keessaa yaa'u. Aboo si Ispaati dhiqqilee irra been. Amma jireenya kiyya wareegeetiin karaan kiyyaas murteeffadhe sumatanaan firraa bultii san keetichi darbee as deebi'ee jeetiin deemu jira bara. Amma Hin qameera Akka jikkitee jettee yaaddaa hojjetta. jikkitee jirtaa bara. Kafna gooteera. waa goone. Yaada basi. Maal goone. Illee waa sirraa naaf neemi. Bultii gara ijaaruuf deemtami waa isimaa wayyaa sirra gara tokkotti maal yoo jettu waa raafaa ilmaa irraa hafan. Afarsaa dhageeffadhu. Laal hamtuu dalaguun waa balleessiti malee waan tolchitu beekta. Ati jaarsa meeshaa badaati bara. Galma aboo badooma. Tolaa soota malee. Obboleessa jaarsaa miti abbaa dhiiraati inni. Dhiisi jaarsa malee jedhi waan Suuta deemu namarraayis. Nagaa feetami. Wai. Ati nagaan barbaaddu buleettii ta'e sanallee laal waan biroo xoofu jirtaati lubbuu nama saami kan keessa taa'u jira. Dhaabbadhu haa baafnu keessa. Ammas Waa'ee sidaas hin dakalu saayiboo. Waa'ee siis hin dakalu. gubbaan ana shakkii qabaa sillee nama Seenaan kun waa'ee sidaas ammallee hin dubbatu waa'ee nama. Akkanaatiin. Amman booda waa'ee nama dubbattee anteen bee. Bira kutti an biraa sai. Akka kam ta'u feeta dubo. Khalaas. An biraa sai. Wayyaa rabbii maal mataa qabaleessa? Amma keessaan baafte mun baafte mataa. As keessa amma Mana booda dhageessa. baafna amma. Haa tokko baasaadha. Akhira irratti baafnee Isii baasi. deemna. Sabaan taate. Mi'a baasu wayyee fuudhaa deemu. Isii keessaa baay'ee si keessa deebisi. Maal taate koo? Isa kanu jiru. Isa kanu jiru. Hundi sigaa isa kanu jiru. Akkamitti jira? Akkaan antiyyaa. Waan kana hunda hojii hunda galmaan hin Ani galan. waan lubbuu namaa hin balleessinii akka ilaalu lubbuu namaa balleessisiin jedhee ibsitti jira jechuudha. Sodaa jetteemi. Aboo. Yee. Yaa aboo. Siin dhagaa. Namaa fi loon waan gargar ta'ee maa inni beekta? Yaaduu qofa. Wanni biroo nu jidduu hin jiru. Hin qabu haa yaada Yaadi qabaleessa hin qabu haa kallattii mukaffala. hundatti. Sii beekamiyaan. Mukaffala yaada hin qabdu. Yaanni keessanii. Arra baleetti yoo Abarsaa akkanatti dhiibu. dhage. Abarsaa akkatti dhiibu Asitti dha. dhiibu surraa dhoorguu barbaada malee an argite gooroon ta'e Ani goorooti sitti yoo dhiibutti ta'e. jiru ifiifi dhiibu jirta goonii fi galchu jirta laal. Badala namni namatti ichi galchu. Maal taate isaa? Akkam ta'uu feetan. Ani nama Akkan akka ta'u dallaa qabsiimu waliif galu feetaa naaf xiqqaa walii gallu. Eyna buusin ajjeefnu baleessa kiyya. Lubbuu namaa hin baafnu. Lubbuu namaa baafnee maqaa keenya maal nu yaadde? Obboleettii nafarsaa nama ajjeeftii jechuun maal Asiin mee? qabdu buu maqaa siin qabdu. Mee afarsaa keenya hin dhoowwin himee siifin hima. Intala tan ajjeesuun naafi atu waliin hidhaa gallaa beeki. Qarshiin ta'e jesan nun hin faatu. Ayyee. Beeki. Arra warra keenya Karaan maadda. deemu jirtu. Karaan deemu jirtu tokko fanaan hojii naa alaan Oosi eeggatu. siifin hima. Hojii biraa gurguddoo alaan nu jira. Dhagee. Si wajjin asii mana keessaa dhawwaa kun an dhalaan taane. Arra warra keenya akkana ilmaan keessan lameen nama ajjeesanii hidhaa jiranii mee maal yaada namni? Yoo isinlee wallaalte innummaan kun akkamitti irraa qabuu Hin dhoorkinee Akka jalisiin. uumee maaluma siin jedhan gurba. Eenyuun? Arra badala teessee fuula ilmaan Oromoo duratti ajjeesinaan Goona jettuumi. siin jette baratarra dhoorku. Warri keenyoonni abaan simbaloo jaanii ta'aniif afarsaa achi jira isii waan feetee isaa Afarsaan baalatee ittiin aakhira. Warri har'aan tana haa ta'u warri biyya dhagee waa. Obboleessi kiyya baalee afarsaan biyyatti illee dawwaleetti Amma afarsaa gawaa hafartee waa balleessu malee. afarsaan baalee geetti daakiraatii warra keenyatti illee nima maaliifin hima lubbuu namaa baasinaan ja'a mee haati ta'etii fi abbaan kee maal ja'an abbuus Bal'isi yaada gurba. guddisaan haadha ta'etii fi abbaa keetii maali? An telefoona nadda walanii waa'ee keekisee na gaafatan. Anamtu ta'e dubbachaan turre amma An irraa hamtuu ta'een dubbadda. firraan dabarsan arraa Hamtuu ta'e kinenti dubbaddu lubbuu namaa baasii fuula ilmaan Oromoo duratti naa jedhu. Dubbachuu baatu. Dhageeffadhu laal kaatimee kee fiidiyoo jira katiin ajjeesii ana akka balaa gumaa naan jechu jirtu.
Andiina keessaa cabsuudhaaf waa hundatti duban deeman mallee bultii keessi deebisu dhaan jaltu naas daasuu duuta illee bultii deena ga'an teessa. Ani bultummaan nama ajjeesee caalaa harka duhaan irraa haftu. Jaarsii laal obboleetti jaarsii deera. Haa ta'u isin waldhabbiin haa jiraatu. Bira teessee maal jetteen huutee lafatti na jeefne osoo bira taa'u. Na huute malee na jeefne aflee na keessa mun nama akkam na goote. Akkam na goote garte. Isin moo. Maal irraa akkamitti garte. Namni Obsi maali obsi. Xarraqii amma xarraq jettu sana gus maaliif dura fiida. Intala dhalaate ma biraan dorkin. Dhalaadhaati. Andiiraan sira dorka. Ati dhiiraa waan irraa dorkin. Andiiraan sira dorka. Ramsiin sira dorka. Jaalan sira dorka. Wayyaa obboleessa kiyya kanuma addaati wallaahi. Ajaa'ibuma qaba gurgurtaa. Maaliif narraa hin dorkinii bakkaaniitiin intaltu tunna qabdatti maaliif hin dorkin. Yaaboo ati intala dhalaatu firaate dabdaara silaan sibira raachuu baate. Fuutee barsi liqimsitee suudaanti. Wani ribiidhaan akkasitti ifir gaddeef obboleessa kiyya bira jira. Obsi. Ati maal jechuun jirta? Maal jechuun obsi dhalaa miti. Abbuma fadhe taanaan nu kasi tokko si dura.